Kan aba mootummaarraa qofanii dine sila dhaabbileen Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dhaabbatan hundi yookaan qabsaan hundi erga takkaan waamanii bakka tokkotti isaan argine gumaacha adeemsa qabsoo Oromoo keessatti artistoonni Oromoo qooda isaan qabaatan kana sila beekamtiin ulaatu jedheetii yaada ture jijjiirama amma dhufte kanaan jechuudha. Maalirraa ka'eetanii presentation amma argine kanarraa adeemsa qabsoo uummata Oromoo keessatti gaheen artistoota olaanaa akka ta'e Dr. nu ibsaa turani. Sila otoon artistii ta'uu baadhee natti tola artistoota jechuudhaaf. Maaliif amma yoon artistoota jajaniis artii keessan jira waan ta'eef waan an of jajaa jiru fakkaata waan ta'eef. Akka Dr. Darajeen ibsan qofaa miti artistiin Oromoo. Ammallee artistiin Oromoo qophaa jira. Ammallee dhaabbileen Oromoo artistii Oromoo jeeqaa jiru. Artistiin Oromoo qabsoo Oromoo utubuu keessatti nu hoggooganaa irraa caalaa bultumeetti tokkummaan sirbamaa ture. Inna gama daran Hacaaluu kumaatamaan baasuu daandii isaa hordofee iddoo Hacaaluun hidhate kanatti Oromoodhaa guutee argamuun barbaada. Kan aba mootummaarraa qofanii dine sila dhaabbileen Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin dhaabbatan hundi yookaan qabsaan hundi erga takkaan waamanii bakka tokkotti isaan argine gumaacha adeemsa qabsoo Oromoo keessatti artistoonni Oromoo qooda isaan qabaatan kana sila beekamtiin ulaatu jedheetii yaada ture jijjiirama amma dhufte kanaan jechuudha. Maalirraa ka'eetanii presentation amma argine kanarraa adeemsa qabsoo uummata Oromoo keessatti gaheen artistoota olaanaa akka ta'e Dr. nu ibsaa turani. Sila otoon artistii ta'uu baadhee natti tola artistoota jechuudhaaf. Maaliif amma yoon artistoota jajaniis artii keessan jira waan ta'eef waan an of jajaa jiru fakkaata waan ta'eef. Akka Dr. Darajeen ibsan qofaa miti artistiin Oromoo. Ammallee artistiin Oromoo qophaa jira. Ammallee dhaabbileen Oromoo artistii Oromoo jeeqaa jiru. Artistiin Oromoo qabsoo Oromoo utubuu keessatti